garagalee hammatee garuu yoo as garagalee siyyuu sitti tolee jira bara. Oromiyaan dhufna inshaallah abshir. Deemuu dandeettu ture maakshaay nin danda'a lakki xiqqoo qubaa kiyyaatu wanni na jeemane nin danda'a deemuu. Ta'e dhugaa jedhaan taaseeti. Eegaa Wallaahi dhugaa rabbii akkamitti kaleessa maa amma reef naga'umaan fiigaan jirtu mana keessa. amma yaadadha reegzeen as dhufu. Saayibaa uummanni gowwooma si yaadachiisne hin qabu boo'e. Uummata kana jechuun baraanaa fi isaan jidduu hariiroon jirtu silaa beekte. Yoo na dhukkubee leegisee isaan na dhukkubu waan hundi akka haadha tiyyatti hundi waa hunda yaadadha. Duun uummanni kun maal naan jira. Ati akkamitti hin beekneef olaan jiranu. Anu natti hin dhukkubne reegzee reefu fiigu amma natti dhaga'ame fiigicha reefu fiigeessanii fi xiqqoo natti dhukkubaa jira. Dhageeffadhu gisee as dhufte ansooraa bitee ansooraa guddaa tokko bitee hin beektaa? Soolama. Indee waadaan hangalee uummata irratti fooqii tokko irraa hanga 13 si baadhee si gabbuusaa si baadhadhee si ol baasa naan hin jenne. Maaliidhaaf? Indee akkas jettee aan akkasiin fedhennaan waadaan asiin ture bara. Fooqii 13 ammaa labbaa maal gabra wayii akka hunduu si dolsi baadhu maal jetti tun? Maalatu nu? Ibsaa garaa kun dhukkubsite. Gabroo leenca baratisanii fi bar. Idaa kam qabaa kophoo Ifaa may by the way ifaa hojii fooloo walitti qabdaa biraazarii kiyya. beekaasti qoy. Ifaa fooloo waliif taasisa hedduu nama najjabaati. Private yennoon isaa. Deebisee garuu. Okay. Private jedha manni isaati. Akka jiru. Ati ka jettu. Maal darajaa 13 si yaadachiise ammasi. Silaa dhageeffadhu waan saadaan poostii godhe tokko nagarree. Kamaal jedhu. Qaalittiin qaalichatti heeruma barbaaddi beekte. Gachi gachi ibsitee irra deemte tokko nagarree. Nagarree ibsitee irra deemti. Siifin ergee. Hayyee. Maaliif akka irra deemtu garuu siifin achirratti sii galaa kan inni dubbatu. Bakka siifin ergaa uummanni galee jiraaf na fakkati just ni jiraami. Nama fooqii 13 si baadhee jabeenya kiyya laaluu fireeti. Jabeenya kee fi yaa obsa kan kee hafuuraan qabsitti citaa laaluuf. Sun bakka qabaa godhu. Fudha fooqii irratti hin fedhan fooqii irra akka na baadhattee ol na baastu hin fedha yoon fedheen gootu. Jabeenya bakka itti laallu qabnaa fooqii marguchuu 13 baadhee si baasan maal jetti? Na jecha akka no. Menap.
Guys, bakka silaa jabaa nutti hin jabaannaaf shira. Isinii achi isinii kasanii. Maal taatee baddeesiinam? Akkam ibsaa? Nagaatiin. Nagaati fayyaadha? Jirra wallaahi billaahi maakshaa. Piisno? Piisno. Anta piisnak? Allah wallaahi alhamdulillah. Ay darajaa ko sa ilan niyo Milano ba jajjabaar. Khush. Nagaa. Nagaa umaare? Nagaa. Keessi kee? Takka akka irra nagaa qabaadheetu hin beeku. Maashaallah bareeda akkas taanaan. Tagantoon isaa argin. Min tagantoo no? Guys, guyyaa saftii qoy hundi keessanii YouTube keenya subscribe gootanii mi? Maqaan YouTube keenyaa jijjiiramee jira hasa ibsishaa. Jijjiirama jechuun akkam qara akkasuma. Oh my goodness. Oromiyaa ilaal. Oromiyaa tiya. Thank you so much galatoomi dhugaa rabbi. Thank you so much. Mileena seenuu qabdaa sin jechaa jirti isiinis. Waay Oromiyaa. Thank you wallahi baay'ee takkaati. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Oromoo mangistii faamilii qashtii jirta. Akkam nagaa wallahi miira keessanii leencaan godha jeen adidee wanti proof godhuun adidee. Baga gammadde baleessa xiyya qaalii. Thank you wallahi Oromiyaa teena nagaatiin galatoomi wallahi. Leenca caaluudha wallahi thank you. Gaa wallahi baay'ee. Ammoo inshallah gaa tatanaa isin raayina baatii takka keessatti mileena seenuu qabda. Inshallah. Seenaa wala. Sila video dalee deebiitaa duroonuu seentee turte akkas inshallah isillat. Nulameenuu waan guddaa isin raayina. Nulameenuu guyyaarraa yaa dalagaan jirtanii. Yaa zamoon itti dalagaan. Itti dalaynaa qoy amma YouTubaanis viidiyoonii poostanna. Weega. Inshallah. Bakka guddoo teessana wallahi an gammachuun tiyya bakkuma guddoo geessaniituma isin arguu fe'an hundinuu Oromoon hundinuu jabaadhaa ammoo waan hin jumbeef bakka jala gabboo okay. Galatoomi warroo. Yaa hin galayna nuti amma qoy. Diqashoo biizii taane. Ammatti deebina abshir. Barri haarawa jedhu fe'am. Barra haarawa. Kana viidiyoo jaaba hojiidha biyya teenna inshallah bakir biqaan jedhin. Maagishaa. Wayii. Dalagi. Itti dalagi itti faaziran. Viidiyoo aboorurraa eegalee ittiin poostu godha amma baqaan hin dalaga. Namni waan ilaal.
Nakush Hmm. keessaa wal dhungannaatis ka. Ayye. Mandanno haa keessa deebitu tokko tattaruun hin dandeettu isa. Isa wala ajaa'iba biddee rabbii kiyya ajaa'iba biddee haasa'u eegalte akkam maashaallah. Ajaa'iba qabda. Ani ammas bakka gammaddee kana si dhungachaa jira bar. Haa malti. Maashaallah maashaallah. Birratti maarree baasii dibadhu naan jedhanii man. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raji'uun. Ati hanqa si luqqaatumaa eeda baarziin dibattee tumante. Haa ati hanqa si luqqaatumaa eeda rabbii jeeti. Dibadhee yoom narra turtee beekti. Wayii. Yoosuu narraa dhiitaa gara inni narra turte. Gizee kaanu ganaan bariine ammas ganaadha isaan. Ganaadha isaan. Rakkoo wallaahi gizee qabbanaa tana sa'an. Kush. Yuutuuba keessan irratti hojjedha. Gaayis nu eeggadhaa torbaan kana keessatti jennee bar. Tolee. Yeroo gabaabaa keessa 100,000 nu galchuu qabdan. Sheer gootanii jechuudha. Gara dalagi. Ati hoo? Ainda dalagaa yaa'u sa'aatii targate. Yaa ana irratti dalaga garuu caala because ati hojii deemta waan ta'eef biiziidha. Yeroo firii taate irratti hojjetta. Yeroo biyya galtee baalee fa'a bikoota adda addaa nu barsiista kamitta. Sun bareeda. Cikranna qablaannu. Oromiyaa moo guutuu isin agarsiisa. Ati biyyatti gizee galtee hojjetta. Uummata kanaan waadaa seenan jira piiraamidii nu garsiisi jedhanii. Piiraamidii sana hin garsiisan. Who is no name? Dubbadhu faamiliidha. Maaliin? Afaan sagaleen isaa. Neetwoorkii dhabsa. Nakush. Yaa. Gabaanu. Yaa ganama hojii qabda isaanis kuttee. Galgala dachaan inshaallah. Faamilii galgala dhufnaa yaa yeroodhaan. Akkasii hundumti.